Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee marsanii jiranitti sochii waraana bilisummaa Oromoo jabaachaa dhufuu gabaafamee jira. Aanaa Saasiggaa magaalaa Bareedaatti humni furgaatu urjii lolaa haleellaa humnoota sirna aangoorra jiru teeksan irratti raawwateen konkolaattota paatroolii lamaa fi meeshaalee waraanaa hedduu booji'uu ibsee jira. Sochii waraana bilisummaa Oromoo yeroodhaa gara yerootti jabaataa dhufuun dhalattoota sabichaa kaayyoo waraanni kun qabsaa'uuf deeggaranitti hamilee kan hore yoo ta'u sirna aangoorra jirutti immoo yaaddoo uumee jira. Hiyuun Ingidaa gabaasa bal'aa dhiyeessa. Abaawoni qawwee faashinii godhatee miti jechuudha. Qawween faashinii miti. Qawween lafa isaarraa fudhatan abaawoo yookaan uummata Oromoo. Innis qawweedhaan biyya isaa deeffachuu fi qawwee kaasee bosona seenee jechuudha. Uummata Oromoo qawween cabsee fi qawweetu falaa jechuun bosona Oromiyaa maan'ee uummata Oromoo da'oo godhatee qabsoo hidhannootti kan ceeche waraanni bilisummaa Oromoo keessumaa yeroo dhihoodhaa as imala gara magaalaatti taasifamu labsatee tarkaanfii qindaatti seenuun dhalattoota sabichaa hedduutti abdii horuu danda'eera. Duulama qaballeessii hanga waraana gargar qoqqooduutti sakattaa shanii hanga opereeshinii humna kana guutummaatti dhabamsiisuutti dhaadannoo torban lama keessatti dhabamsiifnaa qondaalota waraanaa Itoophiyaa hanga galaanicha waliin gogsinaa doorsisaa aangawoota OPDO biltsiginnaatti jechaa fi gochaan adeemsota waraana kana balleessuuf deemaman mara irra aanee humnaa fi hidhannoon of ijaaruun golee Oromiyaa hunda qaqqabuuf kan danda'e waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfilee injifannoo urgaaniin imala gara giddugala biyyaatti taasisutti fufee jiraachuu odeeffannoowwan iddoowwan garaagaraatiin qaqqabaa jiran ni mul'isu. Tibbanuma dookumentiin keessoo biltsiginnaa Oromiyaatti yoo himmanni qaqqabe humni kun aanaalee godina Wallagga Bahaa keessatti sochiin taasisu cimaa dhufeera jedhe. Fulbaana 14 bara 2021 humni diinaa aanaalee godina Wallagga Bahaa Giddaa fi Saasiggaatti konkolaattota 3 irraa fudhatteetti jedha dookumentiin PP kun. Humna diinaa jechuun kan eerame waraana bilisummaa Oromoo ta'us dookumentichi ni mul'isa. Viidiyoon gama raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaatiin guyyaa lamaan booda fulbaana 16 bara 2021 ifa ta'e ammoo fulbaana 14 bara 2021tti waraanni bilisummaa Oromoo konkolaattota 3 aanaa Saasiggaa magaalaa Bareedaa keessa wayita darbu mul'isa. Lolli waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota sirna aangoorra jiru teeksan gidduutti taasifames lola jabaa akka ture viidiyoon kun agarsiisa. Gabaasni raadiyoo kanarraa dhageenya akka mul'isutti waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti humni furgaatu urjii lolaa Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa bulchiinsa magaalaa Bareedaatti fulbaana 14 bara 2021 lolaa humnoota PP waliin geggeesseen hedduu madoona dabee kilaashii AKM 28 fi Dishqaa tokko akkasumas konkolaattota paatroolii 2 booji'eeraa jedha. Injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo argate kan hordofee magaalichatti namoonni danuun waraana bilisummaa Oromoo marsanii wayitaa sirban hedduunis gammachuu isaanii bifa garaagaraan wayitaa ibsatan mul'isa viidiyoon kun. Sochiin waraana bilisummaa Oromoo aanaalee godina Wallagga Bahaa Naqamtee marsanii jiranitti jabaataa dhufuun deeggartoota qabsoo waraana bilisummaa Oromoo biyya keessaa fi alaa hedduufis hamilee ta'ee jiraachuu yaadota gama miidiyaalee hawaasaatiin kennaman irraa hubachuun ni danda'ama. Aanaalee kanneeniin cinattis iddoowwan odeeffannoo arganne godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa, Gujii Lixaa fi Shawaa Kaabaatti sochiin waraana bilisummaa Oromoo jabaatee itti fufuun kan ibsame wayitaa ta'u iddoowwan tajaajilli intarneetaa fi bilbilaan raacitee jiru godinaalee Wallaggaa Lixaa fi Qellem Wallaggaatti haala jiru laalchisuun odeeffannoo wayitaawaa argachuu hin danda'amne. Gama biroon godina Shawaa Lixaa aanaalee garaagaraa keessattis lolli jabaan humnoota tikaa sirna aangoorra jiran teeksan waliin itti fufiinsaan geggeeffamaa jiraachuu fi sochiin waraana bilisummaa Oromoo gara godinaalee Bahaa fi Kibba Bahaa Oromiyaattis babal'ataa jiraachuu odeeffannoon qabnu ni mul'isa.